hadda waan addaa qabadhee isin dhufe hadda dhugaa dubbachuuf jechuudha namni lama jireenya kootiif yeroo hundumaa wanni isaan irratti nagaa YouTube irratti jechuudha gaafa ani YouTube hojjechuuf deemu irratti namoonni sun lamaan namoonni lamaan sun nama YouTube dalagan jechuudha dhugaa ani hedduu takka taazaba ilmi namaa kuni akkamitti ba'ee gala akkamitti jiraanna maaliif firii taanee hin jiraanne yaada isaanii bichaan hubanne malee ani dhugaa dubbachuuf namni an akkitti inni ilmi nama yaadu bichaatu na dhibe assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jurtu akkam nagaa keessan fayyaa keessan isin jecha analee nagaa koota alhamdulillah galati rabbiin haa galatu ala kulli haal hundumaafuu jechuudha namoonni tokko jireenya ilma namaa kana diiguudhaaf tattaafuudhaaf hedduu tattaafatanii as namaatu dhufaa jira kotanii jiranii ilmi namaa kun hedduu matakkatti simii dhuf tokkoffaa simii dhudhaafi lamaffaa akka ati kaayoo kee hojjettee galmangeen miti nama tokko gaafa cabsuuf gaafa miila isaa kutuuf deemtu nama san duubatti hin deebiftu fuulduratti deebifta jechuudha namni sun garuu yuutubara yani jiddu galeessa nama tokkotti jiddu galeessadha innis nama isin beeytan ta'uu danda'a garuu maqaa isaa gonkumaa dha'uun barbaadu YouTube kee guddacha irratti illee namni sun YouTube kee irrattis baay'ee tokko lafaa ture akka yaada isaatti milkaa'uu dideefi dhugaa anumatu guddata anumatu bakka guddaa ga'a ana malee homtuun jiru jireenya isaa keessatti difama wallahi difama akkas jedhachu namoonni tokko jechuudha akka isaanitti yaadan bichaan beeku dhugaa dubbachuu baay'een taazzabe dhimmi narraa qabummaa inni waan fedhi hojjedhe waan fedhi hoogodhe waa'ee namaa waa'ee maali waan awuma fedhe yunan hojjedhe jechuudha abbaa fedhe irraa yunan dubbadha sun mirga kiyya ati waan angootu ati nan olchitu ati nan bulchitu saraahaa jechuudha namni kun lafa kanarra akka ati deemtu fedhu lafa kanarra si dhabamsiisuuf waa hedduu yaada jireenya isaa keessatti lafa kanarra si dhabsiisuuf waa hedduu yaada maaliif yaada akka ati hin jiraanne akka sammuun keessi jeeqamu fedhachuudha namni sun ani beeku ilma namaa kana wanni inni akkas yaaduuf hin beeku ala kulli haal hundumaafuu jechuudha namoota akkanaa kun yoo akka anaa kanatti ka dhiibbaa isinirraa ga'uuf tattaafatan ta'e baay'ee fokkisaadha barbaachisu namarraa dhiibbaa ga'u rabbiin boru dhiibbaa sirraan ga'uu danda'a hamilee namaa tokkoon barbaachisu maaliif hamilee namaa tokkoon barbaachise gisee tokko maal isin fakkaata hiriyaan qabaa ture baay'ee nama gaarii turte baay'ee tokko bakka wal qarqaaraa ture YouTube makanarratti YouTube duraa sanarratti baay'ee wal qarqaaraa ture jechuudha ammallee hiriyoonni kiyya alhamdulillah rabbil alamin hedduu takkanaa galatooma garuu namaaf ani bakka illee kennu eenyumaafu bakka kennu sababni isaallee maaliif gaaf nama bakka kennite jireenya kee jiraachuu hin dandeettu gaaf namaaf kottee kee ol deebiftee booda gabba'uu hin dandeettu gaaf namaaf jettee mataa qabatte ati rabbi keetiif hojjettee mataa waliin qabatin namaaf rabbi keetiif jettee dhifamama rabbi keetiif jettee mataa gadi hin qabatin namaaf jettee mataa qabate jireenya kee guutuu afoollaadha jechuudha sila kana ta'eef namni akka waan mangoonetti beekan namni akka hamilee si tuquuf si cabsuuf deemu yoo jiraate faallaa si cabsuuf immoo ati mataa kee ol qabachuu qabda an dhugaa nan taazzabe gurbaasan jechuudha wanti inni yaadu odoo bakka guddatee yuun ga'in wanti inni yaadu fagoo yaada jechuudha nama lafaa ol dhufaa jiru sila hamilee qaba odoon taane carraa itti horuuf tattaafachuu qaba carraa san isheen akka guddatee bakka geettu tattaafachuu qaba inni immoo garuu nama guddatee kutee miti beeka YouTubera yiddu galeessa isiniin jedhee jira nama isin beektan odoo isinii fide nama isin beektan otoo namni kun akkana dalagaa jedhee isinitti hime ara dhugaa miti soba kee jettan jechuudha jettanii bar isin ni jettu dhugaa rabbiin isiniin jedhameti ni jettu ijoolleen keenya keessattuu wallahi ni jettu bar ni beeyna ni jettu haddas ni jettu oris ni jettu odoo ani namni kuni waan akkana dalagaa
akkatti YouTube keessatti cuutsisiisa yookiin akka ati asirraa baddu si goosisa odoo ani jedhee gaafan ani isinitti himadhu odoo jira otoo isinitti kan himuu ta'e jechuudha dhugaan seeta muna hin kijibdaa dubbiin kun dubbii ebalooti jechuun keessanii nolu nan beekaa bar ijoolleen keenya wanna tokko odoo hubatiin akka jettu nan beeka ani ammallee taanan jechuudha nama san gara fuulduraatti yoo inni narra dhaabbachuu dide yoo inni na dhiisuu dide jechuudha akka ani dhibnetti beeka aniin hadha miskiinni tuni boru bakka guddaa ga'uu nan danda'a isiniin kale kanaafu jechuudha nuti wal jabeessuu qabna malee wal waanyuu qabnu fakkeenyaaf ani kaleessan dhufe jechuudha kaleessa odoon tarii durallee hojjechaa dhufe oke carraan godhee sun kutee jira lammaffaa immoo tattaafadhee dhufeen jira sababa rabbiitii fi hiriyaatti jetan taate hiriyoonni kiyya warroonni jajjabeessitan ammallee warroonni sheernaa gootaa jirtan sababa isaaniitii yoo naga'e anatu ofii kiyyaa qorree hojjechuu dide malee akka hiriyoota kiyyaatti ani halkanii guyyaatti rafeen bulu inni immoo jidduudhaan cabsee dhufaa beekaa lakkoofsa walii qabna walii bilbila garuu immoo ammaaf waliin bilbilu kaansil wal goonee jira garuu immoo maaliif sin fakkaate akka inni hamaa yaadu argeetiin jira namni hamaa yaadu nama hin ta'u gonkumaa nama jechuun nama jajjabeessu ani youtuberoota gurguddoolee nan beeka garuu isa kana taazabee jira yoo dhaabbatte narra dhaabbachuu yookaan immoo jechuudha yookaan immoo eenyumaan wal dhibu anis nan jiraadha bar anis haadha ani nama hin qabne tuni boru guddachuu hin danda'a dhugaa rabbii isiniin jedha haadha gadi ba'eetan badheete isin waraabaa jira sagaleellee bakka jala sarareeta dhaabbadhu narra dhaabbadhu wal beeyna nama wal beeku namni wal beeku moo wal miidhuun hin barbaachisu immoo ati dhimmi na miidhuuf deemtu maali mi aniin tuni jechuudha aniin tun kaleessa subscribe takka qofan qaba jechuudha maal an dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha baay'ee tokkotti natti dhagama waa'een kana namni akkasumatti yaadu gaafa asin duraa tokko viidiyoo gaafa YouTube guddicha irratti YouTube viidiyoo namaati odoon ta'initti wanta isaa gubbarra suuraa isaa fayyadameeti namni sunillee immoo baay'ee tokko bakka miira hamaa waan ufi balleesse tokko jechuudha waan ufi baxaabatee laaqee tokko irratti akkasii akkana jechaa ture namni sunillee jechuudha ala kulli hal YouTube sunillee kutee jira baga kutee yunni lammaffaa immoo kan namni lafaa ka'ee na tuqu kanatu nagarrame ani miskiina wallahi miskiina maaliif naman tuqu namni maaliif na tuqaadha mala galii guddaa nyaatti isin jechuun ani galii guddaa nyaadhu yeroo kiyetti dabarsuuf itti fayyadamuudhaaf malee galii guddaa nyaadhu kanaafuu viidiyoo biraatiin hamma viidiyoo ta'anutti walitti deebinutti like gochuu fi share gochuu subscribe gochuu dagatina